Egaan ne'eeyde abdii keenya sii fi hordoftoonni kiyyaa fi hordoftoonni keetilleen akkasumatti guutuu ilmaan Oromoo akka biratti gartee miidiyaan Abdii Show miidiyaa Oromoon qabdu keessaa guddaa tokko akkuma kana duratti yuutuubaa fi instaagiraama irratti sagantaa gaafii deebii hedduu gaggeessaa ture. Anilleen gartee miidiyaan kun anaaf guddaadha. Har'aa miidiyaa kanarratti naa kennuu keetiif galatoomiin siin jechuu barbaada abdii keenya. Thank you Rehi. Ulfaadhu. Mee daaratti karaa gaafii achi deemnaa jalqaba irratti osoo gaafitti hin seenne Farhaan eenyudha? Farhaan Baddeessaati moo Farhaan Jaallaati moo Farhaan Suleeti? Maqaa garaagaraatiin beekamtaa. Mee Farhaan eenyu? Maqaan isaa guutuun eessatti dhalatee amma hoo eessa jiraata Farhaan? Maqaan kiyyaa Farhaan Sulee Mahamad Ahmad Alishoo Urgee Kuliyaa Dooyyoo Hurree Laaftoo Dagaa Alaa Qalloo Bareentoo Oromooti. Iddoon itti dhaladhe magaalaa Meeyisootti dhaladhe godina Harargee Lixaa aanaa Meeyisoo magaalaa Meeyisootti dhaladhe haga takka achitti guddadhee if baree Sambooda Baddeessatti guddadhe magaalaa Baddeessaa godina Harargee Lixaa aanaa Odaa Bultuutti guddadhe. Ammoo Farhaan eessa jiraatu jira jireenyaan? Sambooda Direedaawaas akka jiraatte dhagayeetiin ture. Direedaawaa hagam turte? Samboodas Finfinneetti malee jaanii biyya dila kana jiraattee egaa warri Direedaawaatis cinaan Farhaan keenya nu biratti guddate jaanii Baddeessaanis keenya jetti Mi'eessoos keenya Farhaan kami keenyuti? Ani ka Oromooti walumaa galattu. Maatii bal'oo saba bal'aa keessaa hin dhaladhee an ka Oromooti walumaa galattu. Direedaawaas haga takka jiraadheetiin jira. Adaamas gara waggaa lamaa jiraadheetiin jira. Bishooftuudhas waggaa takka jiraadheetiin jira. Magaalaa Cirootillee waggaa lama fi hanga waggaa 4 jiraadheetiin jira magaalaa Ciroo. Amma kan hin jiraadhu Finfinneedhaan jiraadha. Finfinnee waggaa 8ffaadhaan egan Finfinnee galee waggaa 8 asiin jira amma Finfinneedhaan jira. Wow, mashallah. Farhaan karaa wallee aartii osoo hin seenin duratti maal hojjechuu ture? Ijoollummaa isaa akkamiin dabarsame sanirraa nu taphachiise? Aartii dura barataadhaan ture waa takka hojjechuu hin turre. Aartiin na keessa jirti ittiin if bare. Haa ta'u immoo guutumaan guututti hangan hin seeninitti barataadhaan ture. Ijoollummaa kiyya barnoota irratti dabarsee amma isinis ijoollummaa kiyya yatiimummaan dabarsee jechuudhaan. Ani gaanamuu seenaa dhokattuu if duubaa qabaa. Ijoollummaa kiyya nama yatiimummaadhaan dabarsee gartee haadha abbaa maleedhaan guddadhee. Gara biraatiin hojii takka itti if barraan ani aartumattiin seene malee hojii biratti seenee barumsa kiyya irraa raawwannaan karuma aartiitiin seenee jechuudha. Wow. Okay, Samboodarra barumsa boodarra aartiitti seentee aartii yeroo seentu immoo wallee ati jalqaba baasteen beeynu garuu jalqaba irratti hawaasni hedduun kana gurra kaseenee lilmee qaran qabneedha. Lilmee qaran qabnee kana maaltu itti sakaasa? Hara lilmee qaran qabnee osoo hin seenin dura aartii kana akka itti seentu rool moodeeliin kan ka'e eenyu laallatteeti karaa aartii seente kara wallee? Okay, ani akka abaluttiin beekamaa akka abaluttiin beekamee feemasa tahaa akka abaluttiin seenaa dalagaa namoonni hin je'ee fakkeenya godhadhe ni jiranii
garuu akka abalutti wallisaa istaayiluma kiyyaanin dhufe ani istaayila nama takkaatillee akkeessee korrojiin dhufne san istaayiluma kiyyaanin dhufe akka abaluttiin seenaa dalagaa je'ee namni fakkeenya godhadhee dhufe wallistoonni hedduudha addunyaa kanarra wallistoonni hedduudha akkuma walii galattu abalu osoo hin jenne wallistoota Oromoo hangafa ta'an hundan fakkeenya godhadhee dhufe. Galatoomi. Okay. Karaa istaayilootaa fi waan hanqeetti osoo hin deemne waa'ee lilmee qaran qabneeti. Jalqaba irratti hawaasa gurra qabu eegaa lilmee qaran qabneedha. Lilmee qaran qabneen na jirte na dura deddeemuu guddiftee lakkiinatti hin booniin bareedduu kajoo. Wallee kana akkamitti gurra hawaasaa buusuu dandeessee mudannoo irraa si mudattee jira moo lilmuma saniin akka dhugatti diramtee tasi dirteetu ture gaafa san. Akkamitti wallee kana baasuu dandeessimee waa'ee lilmee qaran qabnerraa nu taphachiise. Amata meeqa dura ture walleen kun? San duratti lilmee qaran qabne duratti hawaasni lilmee qaran qabneen na barullee garuu hanga hawaasni Harargeedha. Hawaasa Harargeetiin alatti gartee san dura nan beekan ta'a. Lilmee qaran qabne irratti hawaasni Oromoo guutuun kana baree san duratti wallee gara wallee afurii shanii takka baaseetiin ture walleen tiyya jalqabaa bara 2000 takkatti tabaate jechuudha. Wallee caayaa jaalalaa narraan naanneessite eessiin faatee ana maraachite kajuu fi yaa boonaa Oromoo dhagayisiin gorsaa waasirrallee beeku kaju gartee maxxansee garuu hawaasni Oromoo guututti kan itti nafee kan lilmee qaran qabneeti. If duban si deebisee dhiifamaa. Caayaan jaalalaa lilmee qaran qabne dura ture? Waggaa 16 eega bahe. Waaw. Hayyee itti fufi. Gara lilmee qaran qabnee hoggaa deebinuu lilmeen qaran qabnee promote naa godhee akka gaariitti OMN dha haa galatoomu. Akka OMN dura banametti sagantaa tamsaasaa jedhee sa'a 24 keessatti yeroo 18 naa gadhiisuu ture jechuudha. Wallee Elemoo Aliifaadhaa wajjin baate qe'ee teenya balloo baarsaa fi qaqalloo kajufaadhaa wajjin walqixa baate walleen suni OMN tu wanna san akka gaariitti miidiyaaleen biroo kilipii kiyya san narraa fudhachuu dideehu. OMN garuu ani osoon ittiin geessin ifumaan na jalaa fudhatee promote na godhee garanumaan galatoonfachuun barbaada. Carraa akka gaariitti uummata Oromootti gabba'u kanaa kan OMN dha. Gara seenaa isaa immoo yoo kadeebinu taate ani wallee jaalalaa 180 ol baaseetiin jira. Wallee biraa osoo ittiin makamin jechuu. Walleen biraa osoo ittiin makamin. Wallee jaalalaa qofa. 100 meeqa? 180 ol. Osoo walleen qabsuudhaa taniin baasee walleen seenaadhaa, walleen haadhaa, walleen hawaasummaa kun walleen osoo ittiin dabalamin. Wallee 180 oliin baasee walleen 180 tajaajilaa tuni guututti seenaa tiyya ta'uu hin dandeessu. Sigalee? Seenaa hiriyaa ta'uu dandeessi. Tilmaamaan akkanumatti wanni akkanaa hawaasa keessa ni jirti jee tanii qabu. Taganaa ta'uu teessu taniin barreessu jechuudha. Akkanumatti tilmaamee. Gartee addunyaa kanarratti karaa jaalalaa kanaan akka namni itti miidhamu, akka itti jaalatu, akka itti walganu, akka itti waliin maraatu, akkaataa garagara irratti waan jiruuf jecha akkasii barreessinaa walleen 180 mannuun seenaati ta'uu hin dandeessu jechuu barbaadeeti. Lilmeen qaran qabnes tanuma keessattiin ukkaamsee naa dabarsitaa jechuudha. Okay, abshir hayyee. Kara gaafii itti aantu osoo hin dabarre dura lilmee qaran qabne nu yaadachiisuu ni dandeessaa gitaaraan yoo dandeesse? Ni danda'ama. Okay. Yeedaloo fi waloloodhaani. Uummata keenya jaalatamaa jiddu gaa isin boorsaa deemna. Farhaangaa kullee 180 ween qaba jee san keessaa lilmee qaran qabnee jalqaba irratti akka isin boharsuu abdiin qaba. Iskiriina tuttuqaa miliyoona galchaadha yeroo takka tuttuqaa 366 jira.
share fi copy linking kuma lamarra jira. Hanga inni kan isinii godhu isinitti dhufaa. Turaa likki. Cala jila tekan jila terku jira. Thank you. Akka misagalee konfirmu gootee qulqulluu. Qulqulluu akka ajaa'iba. Kan qabne na jirti na dura deddeemuuti nakiina timbooni bareedu atis godheeti waan beektu sagantaa jaalalaa hin qabne tirsite suuta na eegalsiifte si jaalachuu qiyya eegabeeti dana galtee na galaaf ooyaa garaa kooda dahimira ooyaa garaa kooda dahimira ajjala lammiin lafanna harkatte erga qabatamaatti si hanqate falamoo jaalala natti falfalte naafi mina goisi seenayi jaalala bari jaalala. Thank you. Commenting irra guddaan Shaarukaan joo jiranii hin beekne siifi Shaarukaan waa wal fakkeessuutu jira especially jaalarratti Farahaan jaalalaan beekama. Galatoomii farree lilmee qaran qabne nu yaachiste sanirra dabaruun hiriyaa sobaa mannaa diina dhugaa wayyaa je'eetiin abdii muradhee ani garaa hiyyaa jette. Kuni jecha hedduu ulfaataatti waa'ee hiriyaa irratti as keessatti immoo jechoota dila tuute waa'ee hiriyaa jaalalaa kana hiriyaa sobaa mannaa kanarratti mee farree hiriyaa sobaa mannaa kuniyoo mudannoo itti qabdamoo akkuma reefuun tana jettetti hawaasa wal qabateetuma ifii keetiif uumte moo mudannoo tu jira waa'ee hiriyaa jaalalaa kanarraa wallee kanarraa ismee. Waa'ee hiriyaarraa hiriyaa sobaa eegaan baase booda na qubsuu dideetiin jechuudha sirbi kun quuqaanarraa buqqisuu dideetiin itti deebisee sirbi hiriyaa tokko kabiraa itti baase jechuudha si galee namun shakku ani gowwaan ilma namaa hundaa wajjin nyaadhee koflee taphachumaa kajuu yeroo garaa laafee namaa nahuun namiidhe kajuu ni beeka hawaasni ni quuqaanarraa buqqisuu dideeti jechuudha kara hiriyaa sobaatiin asi deebisa hiriyaan sobaadhaa akkuma reefun kana sinjeetti addunyaa kanarratti hiriyaan sobaa hedduu wal ganaa karaa jaalalaatiin karaa hiriyyummaa normaalaatiin gartee seenaati je qofa osoo hin taane amma ansiyaannaan natti yaaddee saree na hanqiftee jaa badii teetiif na kannitee teetii na jaabaatee nama ati rifattee fi gargaarsaaf itti dheeyxee jechuudha gaa si jala daatee rakkoo san keessaa eega bahee si dhiisee deemu qofa osoo hin taane rakkoo san keessaa baheetiti boolla sani si darbee deemu jechuudha. Akkasiiti haalli walaloodhaa hiikaan isaa tafsirri kanaa bu'aan titiisa saahibuu waraqarra siin dheeyxii bakka irraan hammaaramnetti fuutee si ganneeyxii jaa. Ogaa titicha saahibdee titichi bakka siin madaallee si geessaa bakki irraan hammaaramne fakkeenyaaf dhukkuba HIVdha haa jennu. Irraan hammaaramtu haa jennu bakka sanarraa hammaaramuu hin dandeessu irraa fayyuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf hin jee kana caaluu irratti illee si darbu dandeessi hiriyaa filadhu jechuudha. Kuni seenumatiyyaa wal qabataa gabaabumatti abaluu akkana na godhee abaluu akkas na godhee jechuuf hin barbaadu. Hiriyoota kiyya kaniin hojii guddadheen baanu hiriyaa guyyaa keessaa wal barree kana gantee jira jechuudha. Sibiila hiriyoota kiyya keessaa akkas jechuudha. Kuni seenumatiyyaa wal qabate jechuudha. Waaw waan ajaa'ibaati.
namoota saayibootaan ganame hedduun yeroo ganaman hiriyaa sobaa mannaan chaalenjii tiktaakis ta'ee bakka adda addaa irratti miira isaanii saniin ibsatanii miira namoota hedduu keessa jiru ati karaa yeedaloo fi walalootiin hawaasan biraan geesse tole karaa biraatiin artisti Farahaan wallee jaalalaa malee wallee qabsoo hin qabu maaliif wallee qabsoo hin baasne hawaasa keessaa yeroo takka takka gaafii inni haa dhugumatti farreen wallee qabsooti hin qabne moo hawaasaatu wallee qabsoo san hin daawwatin yookiin hin dhaggeeffatin mee bika tan addunu baasi wallee qabsoo tabaastee ni qabdaati. Akkamitti wallee qabsoo hin baafnee jedhan ni beekan isaanu ni beekan kilippiidhatti hin daleenee jedhanii yoo sirreeffatan irra wayyaaf wallee qabsoodhaa ani gartee wallee 14 qaba. 14 bakka takkatti albama wal jechuudha. 14 qaba. Wow. Albama wallee 15 qaba. Gartee walleen jaalalaa takka jidduu hin seenin walleen 14 YouTube channel kiyya jalanii jirti jechuudha. Usaniituma naga qabatan malee baaseetiin jira jechuudha. Wallee qabsoo qofa baaseetiin jira. Sanuu yeroo hamtuu keessan baasee walleen sun vaariyaal ta'uu dhabdee fi ani kilippiidhaan ittiin dalagine. Okay. Kilippiidhaan ittiin dalagine. Garuu albama takkaa ol jechuudha. Gartee albama takkaa fi cinaadha wallee 15 jechuun. Galee tabiraatu haaftu. Taniin dhiyuman tanaa kilippiidhaan itti dalagee muraasayyoon nama nyaataa loli qeyroo kajuu wallee qabsootu irraayi. Tasan caaltummoo gadi bu'inaan gartee qooda qeerroon gaafa san fudhatte irratti wallisee irratti jajjabeessuudhaan gaafa Oromoon naannoo Somaaleerraa buqqaasanii gartee facaasan san namni na dura jechuudha gaa. Quncee wal gargaarte gamtaan arba hiitii qaju'ee gartee dirmadhaa yaa qomoo nuutu kan waliiti jee irratti boo'ee akka hawaasni irratti dirmatu kan godhe keessaa wallee jalqaba ana kabaas eegasii babaasanii tanaan waliin qaqqabannuuti bira naada biraajiin tana. Wallee tiyyaa takkiisuudha YouTube kiyya jala seentanii barbaaddanii harkachuu dandeessan. Tanaan goolabnaa. Namoonni hedduun jala ni qabaa jiru jiranii warroonni si beekanii fi walleelee qabsoo beekan ni qabaa wallee qabsoo jiru jiranii. Anis osumaan beekuutiin namoota tokko irraa qomiin kaatuudha. Akkaati jiippilii keessa gabbuutee himtu barbaade galatoomi farree deebisaa qubsaa fi gahaadha nu kennite karaa jaalalatti achi dabarraam karaa haadha manaa keetiitii waliin kabajamtuu haadha manaa keetii. Mee akkana itti gaafiin artisti Farhaan haadha manaa akka qabu addunyaa guutuutu beeka. Even Kaajalii fi Shaarukhaan tahanii yeroo hedduu kilipii irratti taphachuu turtan. Saniin wal qabatee haadha manaa kan ta'e akkaan jaalattu kabaju tanaan farreen akkamitti harkachuu danda'e. San qofaa miti eenyutu dura xabbase. Siitu booji'ame moo ishiitu si booji'ee jetti gaafiin. Mee waa'ee haadha manaa kabajamtuu adde Ashiitarraa nu taphachiise akkamitti akka walii dhuftan. Okay, jalqaba irratti Ashiitaan na jaalattu isiin na jaalattee jaalattinarraa qabdee osoo hin taane isiin dinqisiifattuu tiyya turte. Wallee tiyya haalaan jaalattii hedduu itti gammaddii hedduu dhaggeeffatti illeedha. Gartee kajaalati ana jechuudha. Kajaalati ana. Ishiin si dinqisiifattuu kajaalatee isin dinqisiifattuu tiyya kajaalati ana jechuudha. Wow. Akkasii waan si ajaa'ibu keessaa Adaamaa tana hoteela Faranqalloo keessaa laaqana nyaachuudhaaf hiriyoota geelootan isiitii wajjin akka deeqetti ani yeroo san cawan jira. Gaazexeessaa Mahammad Fantaallee narratti bilbilee jechuudha.
narratti bilbilee Farhaan ijoolleen tuni si dinqisiifattiimee wal bariinnaan jee akka dura aashitaadhaan itti wal agarreen sitti himu jira beekte. Waliin bareeni bilbila kiyya qabadhu naan jettee hedduun si dinqisiifadhaa jabaa keenyaa nu jabaadhu fuulduraaf waa hedduu sirraa inaan jettee galatoomii ulfaadhu kabajamiin jeeni bilbila isiidhaan akannitee bilbila isii qabadhee iimoodhaan hoggaan laalu miciyyoon urjii samii buute fakkaatti suuruma laaluu irratti hin buutame wallaahi waggaa kana wallaahi hin irraanfadhu yaa rabbi miciyyoo tana na fuusisi jeetiin karadheen yaa rabbi na fuusisi dhugumaan wallaahi yaa rabbi na fuusisi jeetiniin gartee rabbi karadhee rabbiin jechuun anumaaf kan jechuudha na fuusisee rabbiin arjaadhaa waan kadhatte sii godhaa akkasitti gartee bilbila isii yeroo dheeraadhaaf qabadhee ittiin bilbilaa na jalaan kaaftu si galee na jalaan kaaftu gara waggaa tokko addaan wal irraanfannee amma gaafa kaan Sharmaarkeen Adam moodelistii kilipii hojii dalagu naa barbaadiin je'een sirba kan sirba giiftii jaalalaa jiruu fi sirba kam ture ashitaati yaa sirba irraanfadhee sirba lama ture yaada galee jiruuti yaa tannan lubbuu hajuu fi yaa giiftii jaalalaa hajuu akkan hojii daleedu moodeela barbaadee Sharmaarkeen Adam miciyoo tanaan si arkee jee hoggaa natti fidu kunoo ashiituma na fide jechuu kilipii lamaan san ni daleeynee nuun istiidiyoo dalagee kilipii lamaan sun achumatti hafe jechuu achumatti awwaalamee hafe hin baane jechuudha kilipii lamaan sun nuun istiidiyoon lilmee qaran qabnee kilipii shagagii kilipii hedduudha naaf dalagee garanumaanuu haasoo kiyya keessatti akka galatoomu barbaada anaa galatoomu kilipiin sun akkasitti hafe kilipiin jalqaba anaaf isiin daleyne sun gara nuun istiidiyootiin Director Sharmaarkee faa ta'uudhaan dalagamee eega kilipii san xumurre booda walii bilbiluu jalqabnee jijjiirama tirannaatiin anis maatii isii dhaqee ilaaluudhaan osoo waa'ee gartee siin jaaladhaa hinjiin dura maatii isiitiin daawwadha jeetiin maatii isii dhaqee haalama haadhalaal intala fuudhii akkuma jamsanitti haadha isii dhaqee ilaalee obboleeyyan isii ilaalee maatii isii ilaalee akkasitti jaalala wajjin eegallee haddii tana geenye jechuudha haddii hanga ilma maahiina deessutti waliin geenye jechuudha har'a waliin geenye. Maashaallah. Booda si deebisa. Eefaati Imoon suuraa ishii ilaaltee irratti bilbiluu eegalte booda maaliif ifa bilbila si jalaa kaasuu didde? Dinqisiifattuu ta'eeti maaliif kaasuu didde? Bobboonuu barbaaddeeti mootummaa ishiin teenya tuni maaliif kaasuu didde gaafsa bilbila? Moo hin agarre? Itti deddeebiseetiin bilbile na sodaatteen sa'aatiin sii galee sanumaaf na fakkaatti. Waan biraatillee miti anaatutu bareedina isiitii fi akkaataa isii ilaalee butamee amma ammatti bilbile ejeraan kaafne jechuudha. Garuu akka rabbii taanee karaa biraatiin waliin dhufne jechuudha. Waan ajaa'ibaati. Mee ammallee osoo gaafii itti aanutti hin dabriin kilipiin jalqaba hoop irratti gadhiistan san jira. Hoop irratti gadhiistan atii fi haadha manaa taatanii gaa kilipii vaayiraala tahee I think jalqaba viidiyoon guddaan miiliyoona viiyusii alame viidiyoo sanii ka hooppi gubbaa. Kanin jalqaba gadhiise sanii miti ka viiyusii guddaa qabu. No, dumaashii wajjin ashiitaa wajjin baastan kilipii uffata diimaa uffatanii karra. Jalqaba daleeyne yaa giiftii jaalalaatii fi yaa dagalee jiruutiyyaati sun hin baane. Ka hoppi sunoo. Ka uummata irratti gabbehe yaa giiftii jaalalaati. Oo maali karra teessan dura.
karrasee san dura san gitaaraan nu taphachiisuun dandeessaa jidduun yoo dandeesse yoo sitti tole. Danda'e. Okay, xiqqishoo daawwattoonni fuula kan kee jiru jiranii keeppiin fuula kan kee dhostee waan jirtuuf xiqqishoo silaa ol nu jettee jaan yeroo reefun tana jettullee akkana gajjettee jirta. Dhumarraa fuudhiin fuudhufirraa. Dubbii Ay keeppii bikkitti ni farga. Ayyee keeppiin fuula kee nu dhoositi akka fuula kan kee hawaasni fuula bareedaa kana jalaan dhokannee barbaadeeti bar saniif. Ayyaa. Okay. Aha, gisee wallisuu waan ta'a. Gisee wallistu war. Eewwa, akkana nu godhi gaa. Akka irraan buunellee hidhatee. Irraa buutellee hidhatee dhufe kunoo. Hara. Hayyee. Kan jiran wafiin Unique ni jirta jala akka takka takkime. Arate sandura unda debi'a ijuban si argu yomin daraba sirinde madamu mangutuni ergada ya takena himi sini mariada ajina bot mari kata adana iyo jalana san karawali bana angurbanin dage wasawan waija ana sani ganbeku arambari anisirana faraya beqiyati jalalti inna kabi sumarrahi tolti faraya beqiyati jalalti inna kabi sumarrahi tolti farayoti yaisi falirti ala duftan aguna hafti jalalati namni narabete kunna garsisa ikumadalla adi jalalan ana barajini maluman natumiti makamna godi adi jalalan ana barajini maluman natumiti makamna godi. Thank you for that. Jalatom. Ulfaadhu akka ittiin boharu jirtan sagantaa teenya abdii qabnaa galatoomaa ulfaadhaa farreen akka ajaa'ibatti sagantaa gaafiif deebii bifa tasgabbaawaa taheen nu deebisuu jira. Jidduunis immoo hawaasa waan itti jiru dalagaa isaa dhiisee nama 1,700 ol taa'ee nu daawwachuu jiru isin boharsuu jirra. Thank you. Osoo mee kara gaafii itti aantutti farree dabarsinaa. Mee jireenya ashitti dura I think singilummaan turteena fakkaata. Garaagarummaan efa ashitti dhuftee efa bultii seentee fi jireenya ashitti dura jiraachuu turte maali? Maaltu adda godhe jireenya ashitti wajji efa wal dhuftee kanoo kami filannoo kan keerra? Okay, jireenya ashitaa dura singilummaan hin turre. Isii dura bultii dabarseetiin jira. San akkasumatti naa qabii bira naa dabri maaliif an farada waan hin feeneef atan dubbadhee dabraa. Singilummaan hin turee jee waa lafa wanti jechee dabruun fadhu. Isii dura jaalala dabarseetiin jira. Ilmoollee dhaleetiin jira. Jireenya dabarseetiin jira. Garuu jireenya saniin booda jireenya haaraan ashiitaa biratti argee jireenya bareedaadha. Jireenya jaalalaati. Anillee waa hedduudhaan baree jaalala hedduun isirratti bayyanadhee gartee jireenya kiyya keessaa haala jireenyaatu jireenyuma gaarii jiraachuudhaafu nama na gargaaru dhabeetiin kophaati xaaraa ture. Eegan isii fuudhee booda immoo
hedduu na gargaarte jechuudha. Parsantii 50 na gargaarte jireenya kana asiin naa geesse jijjiirama jaalalaa yoo ka jennu taate immoo jaalala dhugaa ani jaartii biyya irratti na gaashiituma irratti na jechuudha. Thank you. Farree ati wallisaan immoo gaa iddoo bakka hojiitiif bakka jirruuti walitti dhufnee ashitaan umriidhaan narra ijoolleedhaa ijoollummaa qabdii na jaalatti na dhabuu hin feetu akka gartee namni biraa ishee harkaan fudhatu hin feetu hin jaalalama jechuudha. Gartee dhawaata if baraa deemtuun anaaf ashitaan eega ol fuune waggaa 8 deemnaa. Walaba taatee xaliilooyitee anaafillee firiidamii naa kan ta'e na amantee jechuudha. Ani suutaan gorsaa jijjiirama tirannaatiin guutumaa guututti ashiitaan hin naaftuu yoon jee farada nan jaalatti jechuudha sii galee. Namni irruu hin qabne hin jiru jechuudha sii galee. Kanaaf hanga ijoollummaa qabdu san walli saadhaa na harkaa fudhatanii jettee qalbii rarraastee turtee. Gizeen aruuza dalaguus na jala deemti, gizeen isteejii dalaguus na jala deemti. Nin harkaa gartee akkasitti baafattee hamti dubbachuu baattus keessatti nin harkaa dhawaatuman gorsuun fooyyawaa eegamaa hidhaltee booda moo mucaanuu na jala hambisee kun haala kanaa jechuudha. Sharmaarkeen gaafii gaafatee Woomaatii na gaafatte kana jaarsan kee akkamii yoos jalaa fudhattee na jennaan jaarsummaadhaaf kiyyaa qabeenyummaadhaaf ka Oromootii jettee gaafa sadi deebistee fi jettee siinillee. Qabeenyuun kiyya sii deebitee akka ajaa'ibaa. Thank you. Koomentiilee hedduun uffata isarraa jiran. I think uffanni kan kee wallistoota birarraa hawaasattis adda ta'e. Utilleen yeroo kilippii viidiyoo keessattis daawwannu yeroo hedduu uffanni kan kee xiqqoo adda uummata birarraa. Maali iccitiin uffata kan kee duuba jirtu yeroo hedduu maach uffata kwaaliitii uffata babbareedaa maaliif adda taate wallistoota maaliif suufumaa fi karabaattaa fi wanni hin deemne uffanni kan kee waan addaati istaayila addaati qabattee deemta maali mee iccitii waan kana duuba jiru maaliif adda ta'e? Gaaffii bareedduu na gaafattee abdee kiyya gaaffii bareedduu na gaafattee ani yeroon kilippii dalaguuf deemu iskiriptii kilippiitii moor kan hin cinqamu. Uffata irratti hin cinqama biitii kilippiidha jechuudha. Uffata irratti hin cinqama. Kilippii tokko dalaguudhaaf eega iskiriptii baasee booda jechuudha. Eegan iskiriptii barreessee baasee booda iskiriptii san boodaanin uffata itti yaadee uffata xiyyeeffaan qopheessee fiqee booda gara kilippiidhaa seena. Uffata kana eessaa fidaa akka jiruuf immoo gabbaanii yoo magaalarra barbaadan hin jiru. Uffata anumaatu diizaayinii godhata si galee. Uffata normaaluma eegaan daleessee booda diizaayinii isaa eegaan baasee xumuree booda nama naa tolchuttiin diizaayina san itti kannee akkasitti naa dalaganii carqii uffata saniif taatu immoo taasii hin argamnes hiriyoota kiyya haala jirantu naa ergaa ittimee uffata kanaa naa ergaa jeeni naa erganii haala saniinin uffata kiyyaa pirootokola kiyya eeggadhaa jechuudha. Wow. Thank you for galatoomii gaafiin teessan deebite jeeti yaada.
Tole taaptaappii miliyoona takka galchaa 700 jirtanii. Okay, kana wal qabatee gama faamiliinoo maatiin tante hundi lubbuun ni jiranii. Wallee hoo dhiisiin ja'anii akka dhiistuuf dhiibbaa kara faamiliitiin sitti godhan ni jira. Ani maatiin tantee hundi ni jiranii fagoo irratti. Akkuma reefun tan si himetti maatiin kiyya hundi hin jiranii. Yatiimummaan hin guddadheen sin jee obboleessa tokko qofaan qabaa. Obboleessa tokko qofaan qabaa. Innis Jaafar Sulee jedhanii. Akkaan itti yataamuu danda'e immoo abbaan kiyya Sulee Mahammad warra mi'ee isootii bara akka Itoophiyaatti bara 1983tti wareegamee qabsoo keessatti wareegamee lola daangaa jechuudha Somaalee fi Oromoo jidduutti gaggeeffamee abbaan kiyya gartee guyyaa isniinaa lola guyyaa lama walitti dhaabbateen akka dhiiratti nama meeqa kuffisee ifiifillee kufee jechuudha. Gartee wareegamtoota qabsaa'ota hedduu aarsaa xiqqaa kafalamtu miidiyaa kanarratti faarfama yeroo hedduu. Warra aarsaa wareegama gurguddaa kafalanii hayni isaanii dabulamee maqaan isaanii guyyaa takkallee dhawamee hin beekne keessaa abbaan kiyya tokko. Abbaa kiyya qofaa miti gartee qabsaa'ota hedduu maqaan isaanii ka awwaalamee jira jechuudha. Nasiiba hiree takka takka irra guddaa gartee saamicha seenaadhaati gartee irra guddaa saamicha seenaati namni wanti iyyuu. Abbaa kiyya akkasittiin dhabee gaafa gartee abbaan kiyya du'e sanii anaa fi obboleessi kiyya magaalaa mi'eessuuf jiraanna ture. Abbaan kiyya eefa du'e booda diinni magaalaa fudhatee gartee dhalaa garaa qabdu keessaa ilmoo dhoosee baasee qaluu ture jechuudha. Uumama dhiira taate dhabamsiisuudhaaf gartee nutilleen firri abbaa kiyyaa akkasitti bakka du'uu geenyetti anaa fi obboleessa kiyya. Abshir. Gabbiraama ta'a godhuuf. Difama Washington haasawaa. Difama abshir. Akkasiin magaalaa mi'eessorraa nu baasanii baadiyyaa gallee jechuudha. Baadiyyaa gallee re'ee fi horii eegeetiniin waggaa muraasaaf baadiyyaa waaccuu jaamtu biyya akaakoo hojii gallee akkasitti ummaan tiyyammoo sanbooda lubbuudhaan ni jirti yeroo san dhuftee baddeessa nu galchite turtii waggaa 10 booda abbaa tiyya booda waggaa 10 turtee ummaan tiyyalleen akhiramtee ummaan tiyyaa sabni isiidhaa Yamaniidha Oromoodhaa miti abbaan kiyya Oromoodha ummaan tiyya Yamaniidha. Sabaan jechuun garanumaanuu akka eenyummaa kiyya beekaniif ifaan ifatti dubbata. Akkasitti ummaatiyyas faaliif dhabee sababa dhukkubaatiin gartee addunyaa kanarraa bara 93tti boqottee jechuudha. Akkasittiin sanbooda haareetti yatiimummatti bahee barumsas muraa jiruun addunyaa tun gis takka gadi gis takka oli ani gartee seenaa tiyya irraa gaaf takka sirba waggaa 7 dura beekasitti ni yaadadha guyyaan ijoollummaa tiyyaan hamileen na cabte gaafa yatiimummaan maatii toodhamnaan mana na jaarratte si irkoo naatee asiin nagahe galatoom yaa rabbii kiyya jeekaniin itti rabbii kiyya galatoom fadhe jira. Baay'isawwee ilmi namaa tokko har'a Farhaan Baddeessaa beekamee gartee sirboota isaa jaalalaa kana lallaan kilippii isaa bareedaa kana lallaan namu seenaa nama gaddisiistu if duubaa qaba. Sigalee baakgiraawundi if danda'ee qaba namu if duubaa. Kana si deebite na fakkaatu deebiin tiyyaa. Immoo wallee irraa si dhorkuu hin turre hajatti irratti eegan maatii tiyya dhabe booda kana guddise Jaafar Suleeti. Asuma
Finfinnee na wajjin jiraata. Isaan na guddisee maatiin tiyya jiraattee nan dhorkitu. Jaafar Sulee garuu irraa na dhorkuu ture. Dideetiin harkaa bahe jechuudha. Osumaan qara'uutiin Finfinnee tanatti deebi'ee Anwar Badaanee fanni beekanii Addisuu Furgaasaa fanni beekan saampila jalqabaatu kanaa dadhabee gartee Anwar Badaanee faadhaa mana Addisuu Furgaasaa fatti na dadhaban bara 98tti jechuudha. Waggaa 17 dura jechuudha. Wanni kunuunsi galee. Look. Akkasittiin obboleessa kiyya harkaa bahee dhiibadhee aartii tana keessatti gangaladhee sadarkaa tana gahe jechuudha. Garuu yeroo sanitti beekamtii haalaan hin fadha ture akka abaluufaa jechuun beekamtiidhaaf gaabbuu ture. Garuu eegan beekamtii arge booda beekamuu kiyyattiin gaabbee waan si ajaa'ibu keessa. Maaliifi aartiin walleen aartii walumaa galattu biyya barbaaddi. Biyya takka takka keessatti sukuffifti nama gingilchaadhaan bishaan waraabuu taata. Gartee? Gingilchaadhaanin waggaa 16 waggaa 17 gingilchaadhaanin bishaan waraabuu jiretti jijjiirama takkallee irratti hin jirtu jechuudha. Eega bu'aan nuti qabnu aartiin tun akka hin banne akka hin fokkonne gartee akka saba biraatiin hin ukkaanfamne qabnee tursiisuu keenya kunuu bu'aadha. Alhamdulillaahi. Sorry. Ifama guddaa. Thank you for Rega. Yeroo family nama jala akhiramte especially abbaan Farhaan qabsaawaa jabaadha. Bikka dirree qabsoo irratti kan wareegame Rabbi rahmataa godhuu fi seenaanis isaan yaadatu akkasumatti haadha isaatillee dhukkubbiidhaan dhabee Rabbi jannataan siif haa ta'aniif harmee teenya walumaan qabna. Bifa saniin Farhaan jireenya jabaa jireenya ulfaataa akka dagaa keessa darbee har'aan tana ejjete jechuudha. Egaa namoonni akkana namoonni beekamoon guguddaan kun baakgiraawundii hin qaban jechuu miti. Baakgiraawundii ulfaataa keessa dabraniiti bakka guddaa takka ga'anii namni akkanumatti ilaalee yeroo hedduu koomantii namatti fannuu danda'e garuu duuba isaa namni akkamitti dabarse namni kun eenyu jaamee yoo qoratamee seenaa garaa nama nyaattu hedduutu jira. Saniifuu hawaasni keenya yeroo hedduu jarjarree namarratti murteessuu haa dhaabnu. Kana fakkaataa seenaan faamilii Farhaan Asumaanuu warreen as jalatti du'aayii godhaa jirtanii fi faamilii Farhaaniif hundi keessanuu galatoomaa isin jechuu barbaadna Asumaanuu. Akkasii miirri maatii yeroo hedduu akkanatti nama tuqa. Mee karaa gaafii itti aantutti dabarraa. Farhaan egaa hojiin isaadhaa kan ittiin beekamu artistiidha, wallisaadha. Gara diiniinoo Farhaan akkami ibaada irratti quraana hoo qara'ee jira yookiin quraana dubbisee yookiin madarasaa hoo seenee jira jetti gaafiin mee kanarraa nu taphachiisa. Madarasaa seeneetiin jira, qara'eetiin jira, darasummaas deemee, da'awaadhas deemeetiin jira. Hangan hin beeknes ashiitaan tiyya Hafizul Quraanii. Waaw, wallahi. Wallahi. Na qaraasistee jirti saniin hin beekne taaftellee nin baradha inshaallah. Maashaallah, maashaallah. Amantii baay'ee qalbii hin beeku ani hojii tiyya nin hojjedha. Amantii tiyya hin xiqqeessu. Amantii tiyyaaf daangaa rabbii eegeetiin hojii tiyyas hojjedha. Amantii tiyyaafis bakka qabaa jechuudha. Wow, maashaallah. Aboo kunoo tanaaf yeroo hedduu ilaaltanii namarratti murteessiin nu ulfaataa. Amma ashiitaan Hafizul Quraanii jennee namni yaadne hin jiru. Har'aan tana Farhaan irraa dhageenye. Maashaallah. Amma ashiitaan Asumaanuu ilmoo ishiitiif haadha gaarii haadha diin barsiistuu taati Rabbii akkas haa godhu mucaa kee addunyaa irratti imaama addunyaa Rabbi siif haa godhu sin jenna Asumaanuu isin hundi du'aayii godhaa fi Farhaaniif ilmoo Farhaan akkasuma haadha manaa Farhaanii fi galatoom karagaa fi itti aanutti achi dabarraa
Farhaan maaliif artistoota biroo waliin hin hojjenne? Maaliif yeroo hedduu kophaa isaa hojjetaa wallistoota biroo wajjin hin hojjetu? Fookas kophaa isaa irratti godhaa isaaf yoo kan guddate haadha mana isaa wajjin hojjetaa. Maaliif kun ta'uu danda'ee wallistoota biroo wajjin maaliif hin hojjennedha jetti gaafiin? Wallistoota birootu hojjechaa jirra malee. Shamarran hedduun akkana jalaa qaban wallee jaalalaa wallee qabsoo akkana jalaa qaban godhee hedduun na wajjin wallise waan seejaabu keessaa saniin alatti illee wallee gamtaan taanee wallistoota artistoota biraatii wajjin daleenis hedduutu jira. Baay'isa wayii wanni beekuu qabanii walleen hin beekamin takka yoo baatee hin beekamin yoo hawaasa bira hin gahin hawaasni akkitti beeku hindaleenetti beeka sigalee akkuma farhaa wallee qabsoodhaan baafne jaan kanatti sigalee vaariyaal hin taane vii guddaan qabdu bitoo kiyya jala jirti jechuudha albama takkuu fi cinaa oolla akkuma isin jette kanaaf akkasumatti ka artistoota biraatii wajjin daleenes yuutuuba kiyya jala ni jiran gamtaan taanee ka hedduu dalee surragaa ta'uu danda'a ajjeetu. Wow, thank you. Galatoom. Mee asuma keessatti osoo deemnu mudannoon addaa tasi mudatte wallisummaa keessatti ta'atiin daganne mudannoolee kan ta'e keessaa tanuuf hin dandeessu yookiin kan ta'ichiisuu dandeessu ni jirti. Egaa hedduu miidiyaa irratti dudubbadheetiin jira. Hedduu jira gaamee tamin sii hima. Wallee tana gama boodaa na ansi. Maali gaafii tana na tursiisi. Guyyaa gadda hedduu jira. Tanii miidiyaa irratti dubbadhee irra deebi'ee dubbachuun feene na tursiisi gara gaafii biraa na dabarsi. Okay, thank you. Mee Farhaan karaa teeknooloojiitiin waan kalaqe ni qaba. Waan takka takkas ni dhagayaa. Teeknooloojii keessaa maali wanni ati kalaqte sii fi teeknooloojii maaltu walitti fide? Mee kanarraa. Gama teeknooloojiitiin waa hedduu kan hin dalaganii jira. Beeta ani jireenyi kiyya ulfaataadha. Fuula namaa dhaabbachuu dhabaaf jechan biizii if godha hojiidhaan jechuudha. Filaan gartee tasgabbii qabaadhee jireenyi kiyya tasgabbii naa qabaate waa hedduun kalaqa jeetii yaada. Maaliif sirba irratti qoftiidhaan fookas godhee hojjechuutti jira. Kana dura appilikeeshina Farhaan Telegiraakool kajuu Play-Store irratti baasee miidiyaa garaagaraa irratti illee interviidhaaf dhiyaadheetiin ture. Amma Farhaan Telegiraakool viidimeet jala seentee yoo jette takka Google irra yoo barreessite intervii fi appilikeeshina kiyya ni argattaa takka viidimeet irraa appii kiyya argachuu dandeessa. Play-Store irraa kaaseetiin jira. Sababa YouTubaatiin taasisan sinumaan biraati. Gara biraatiin appilikeeshinoota hedduudhaan kalaqee bilbila kiyya kana keessaa qaba jechuudha. Public godhuu qoftiin na hafe inshallah sanillee ni godha yeetii yaada. Sooftiweera akka TikTokaa, Facebookaa, Googlaa kana fa'aa bakka takkatti deebisee megaabaayitii xiqqoodhaan akkam fayyadamuu danda'utti jechuudha. Akka stooreejii guddaan irraa fudhannetti kan hin gaddeebisee fayyadee jira. Ammas isaanumaa kasanfa fakkaatu. Kan hin fakkalaqanii jira jechuudha. Beekumsa gayaa qabaadhee osoo hin taane takka mana barumsaa dhaqee baradhee takka injinariingiidhaan soofteer injinariingiidhaan eebbifamee osoo hin taane tattaafama mataa kiyyaatiin tiitooriyaala sooshaal miidiyaa irratti hordofaa. By the way, miksii muuziqaa sagalee miksii muuziqaa dalagu mana barumsaatti hin baranne waa hundaan tiitooriyaala fudhachaatiin dalaga. Sagalee karaa teeknooloojiitiin gaa hedduudha. Wanni namatti haajamee tana naa godha jee ifii wallaalee naa godha jee namaan cinqosuun hin jirtu ifumaaf hin tattaafadhee fokkottus bareeddus godhadhaa jechuu barbaadeeti. Wow, thank you. Gaafiin itti aantu Farhaan naayit kilabii mana dhugaatii ni dalagaa amma duroo dalaguu ture jetti gaafiin mee kanarraa maal nu deebiste? Maaliif hin dalagne?
Okay, maaliif hin daleene siif hin deebisaa. Naayit kilabii dhaabbadhee hin beeku, dhaqeetis hin beeku, naayit kilabiin ta'a akkam akka taatee hin beeku, dhaqee wallisuu dhiisiiti takka keessa dhaabbadhee dhaqee hin beeku. Faayidaan achirraa argadhu wallee xiyyaa fi gara istiidiyoo irraa argachuun hin danda'ajetin gamana deebisee naayit kilabiin anaaf tanama biraatiif hin beeku. Abbaatu qaceelfata jireenya isaa naayit kilabiin anaaf bala jee waan hin yaadu jecha Finfinneen jira dalaguun hin danda'a ture. Alatti illee dalaguun hin danda'a ture gaafan ala deddeemee deddeebisii galee anaaf bala jee waan hin yaaduuf jecha walleen wallisituun nageessi. Garte? Tabiraa as dabalachuun hin barbaachisu yoo gabaabumatti kanumaafin naayit kilabiirraan dhaabbatillee hin jirre. Thank you. Deebsaa bareedaa fi gahaadha deebisee. Jiddumaan karaa ammaan tana xumuratti achi deemutu jira. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo osoo karaa xumuratti gaafii achi hin deemne warreen teessanii daawwachaa jirtan ammallee galatoomaa ulfaadhaa iskiriina tuttuqaa isin jenna. Farahaan amma jidduun hawaasaaf mee wallee kan keessaa jaalattu caayaa jaalalaa ta'e khaddas sijee tokko irratti nu darbiiti faragaa fi itti aantutti dabarree carraa namoota tokko kanneen xumurra sagantaa inshallah. Milen takka galchaa isin. Jaalalaan qabuun dagaraa si baafadhee si amaneetti nabii fuula duraa ibsite. Ati garuu jaalala wallaan naga gaddee maadriibii gowwummaa qiyyaasa maanii malee. Inni hiyyeessa jetteetillee tuffatini hiyyummaa waan qabu jahan fayyaatiin qabaan. Yoo rabbiin jeeqaa eeggatoonni sunumaan gahaa lubbuun jiraadhu carraa kadheetiin qeessaabaa. Lubbuun jiraadhu carraa kadheetiin qeessaabaa. Namaafu maqaa dhabaa naannoo kaasini jarjariin akka rabbiitis waan beekanii abdatamaan rabbumaa qabinaa miti addunyaa fiixeensa bariitiin hin dhaabamne. Inni hiyyeessa jetteetillee nan tuffatini hiyyummaa waan qabu jaan fayyaatiin qabaani. Yoo rabbiin jeeqaa eeggatoonni sunumaan gahaa lubbuun jiraadhu carraa kadheetiin qeessaabaa. Lubbuun jiraadhu carraa kadheetiin qeessaabaa. Thank you farree galatoomii ulfaadhu. Tole hawaasa keenya warreen nu daawwachaa jirtan sagantaa teenya akka itti boharaa jirtan abdii qabna. Isinii deemi sagantichi egaa taaptaapis miiliyoona galchitanii galatoomaa gaafii itti aanutti dabarsinaa. Farree gaafiileen tun eeyyeen godhe yookiin immoo lakkii hin goone jetteeti deebistaa. Yoo gootee jiraatte ee godhe. Yoo hin goone taate immoo lakkii hin goone jetteetuma nu deebistaa. Okay. Gaafiin akkana jetti. Umrii 10tti jaalalaan qabamtee ni beekta. Fedhii tamiin qabaa. Umrii 10tti gaa. Isinii galee jira. Haya. Osoo hin jaalatin fakkeessitee namaa waliin jiraattee ni beekta. Wannummaan jibbuu fakkeessee jiraachuudha. Tole. Jiraadhee hin beeku adii hin beeku. Wow. Osoo wallisu jirtuu hoofiyyaan sirraa butee ni beekti. Haqa. Wallahi takkaan irraa butee ni beekti. Okay.
Koofiyyaa narraa bitee akkasitti osoo kaameeraa narra dhaabbatu maluun tiyya mul'achuuf naaman. Dhahi jala. Okay. Sababa koofiyyaa namaa wajjin wal loltee ni beekta. Farreen nun soobin. Sababa koofiyyaa namaa wajjin wal loltee ni beekta. Yookiin osoo dhaabbattuu namni koofiyyaa sirraa fuudhee ni beeka. Awoo hin beeku yaa. Ani siiriyeesiidha waan akkana namni hin daffaru. Waaw. Sababa tokko malee hidhamtee ni beekta. Sababa tokko malee hidhamee hin beeku. Sababa malee hidhamee hin beekaa. Umrii tiyya keessaa ani guyyuma 15 qofan hidhamee. Jireenyuma keessattuu. Sababaan hin hidhamee garuu sababa malee miti. Sababa yoo nagaafatti siimuu ni danda'a bira tarraan taate. Nu himi dhaggeeffachuu feena. Osooniin barataa piripaaraatoorii kutaa 10 qara'u magaalaa Cirootti qabalee duwwaa lamaa keessatti bara 1998tti jechuudha. Ani barataa kutaa 11tiin ture piripaaraatooriin qara'aa ture. Gaafa sanii Abdallaa Idris Jaanii ceephoo buufadhaa jaanii hedduu gartee gaafa wayyaana san nama dararuu turanii. Gaafa sanii gartee sabboonummaa kana gartee nu dhagahamtee ani hedduun ijoolleedha gaafa san hedduun ijoolleedha. Alaabaa adda bilisummaa Oromoodha mana kiyya keessatti argamte. Gartee alaabaa adda bilisummaa Oromoodha ani firaasha jala mushammaa jalattiin awwaalee jechuudha mana namaatiif waan jiraniif gartee osuma mana namaa fattasanii mana kiyya dhufanii gartee barbaadanii dhabanii poolisicha tokko ni yaagadha akka ittiin harkatti qabee jira. Hoggaa meeshaa dhaban dhab jaanii tokko ija keessa na laalan bakkan ani ijaan laalu laalanii bakka san fattashuudhaaf jecha jechuudha. Wanna san isaan jalatti hin bari waan seeyyama keessaa. Ani amma fuudhan jeetiin dhab jee bakka isii itti awwaalee san hoggaa laalu ijumatii jala deemanii mushammaa oloo qabanii fuudhanii anaa fi walumaa hidha darbamnee guyyaa 15 hidhameetiin akkasitti bahee bifama kana dubbachuullee hin barbaanne sababa gaafannaa numan sii dubbadha. Thank you. Jaartiin namaas jaalattee jaarsaan wal dhabdanii ni beektan. Jaartiin namaa na jaalachuu fi na jaalachuu dhabuu hin beeku waan na duubaa ta'e. Taniin beeku hin qabu, taniin jaarsaan wal dhabees hin qabu waan jaartii namaa maaltu godhe. Thank you. Sababa keetii dubartiin dawaa dhuyte ni jirti. Wallaahi hin beeku waan. Na duubaa ta'uu mala akka biraa taateen hin beeka san dubbachuu hin fadhu. Okay. Garuu tasumii dhiigeen jirtu baay'eessa ta'e. Jireenya kee keessatti jaalalaaf jecha boochee ni beekta. Hin beekee. Namni jaalalti tun nama jilbiinfachiisuu hin qabdu goota jaalalallee nama boochiste. Jaalattee dhabdee ni beekta jireenya keetitti. Hin beektu. Okay, thank you. Galatoom. Osoin wallisaa ta'uu baadheettee sheenoytee ni beekta. Hin beeka. Akka ajaa'ibaa. Wow. Thank you. Gaafiin itti aantu akkana jetti waa lamaan kana keessaa takka filattaa wallisuu fi geeraruu keessaa. Ani wallisuudhaan filadha malee. Mana Adaamaa qabaachuu fi dachii kaaree 500 Finfinnee qabaachuu. Maal jette? Mana Adaamarraa gibbii guutuu qabaachuu moo Finfinneerraa dachii kaaree 500 qabaachuu lamaan keessaa? Adaamaanis Finfinneenis Oromiyaadha. Garaagarummaan qabanii yoo filadhu jettanii Finfinnee keessaa yoo inni dachii qabaadde irra naa wayyeera. Jaalalaa fi maallaqa. Maallaqa akkanatti fiduun hin beekaa jaalalaan filadha. Itoophiyaa jiraachuu fi Ameerikaa jiraachuu.
biyyattiin jiraachuu fedha. Daldalaa fi hojii garaagaraatiif konsertiidhaaf deemuun hin danda'a garuu bakkan jiraachuu fedhu uummata kiyyaa fi lammii tiyya ijaan harkaa qilleensa biyyi tiyyaa unachaa bishaan biyya kiyyaa dhugaa jiraachuudhaan filadha. YouTube fi TikTok